ፖለቲካ ተከታይ እንጂ የሰላም ዘር የተማረን አካል ሊመራው አይችልም። ዶም ብራኑ እኛ ተማሪዎች በግቢ ውስጥ በምን እንቆያለን? እኛ ተማሪ እንጂ የፖለቲካ አባል አይደለንም። ስለዚህ እኛ ተማሪዎች ፍትህ ማምጣት እንጂ ለፍትህ እንቅፋት አንሆንም። ብርሃኑ ነጋ የፖለቲካ አጀንዳ እያካሄደብን ነው። ብርሃኑ ነጋ ተማሪን በግቢ ውስጥ ይቆይ ያለበት ምክንያት እናውቃለን። ተማሪ አምራች ኃይል ንቁ ዜጋ የሀገር መሰረት ስለሆነ ወጥቶ ሀገርን ያለማል ስለሚል ነው። ስለዚህ እኛ ተማሪዎች ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ ለተማሪዎች። ብርሃኑ ነጋ ትውልድ እየገደለ ነው። isin barba kaleessa magaalaan Dambidollo Universitiin Dambidollo ibidda bu'aan jee qamaa jedhee miseenan dhufeen amaraarii ijoollee jiran kanaati isaaniin immoo dubbisuun dirqama amaraarii waan deebi'anii nan immoo as ture laqqamtee achuman ture hankooti isaati achittis gimbiin asoosaan Dambidolloon walqixxeedhaa ka'ee ammaa asitti hankeenya kan nu jala jira garuu idduma duuchaati gaaffii kana gaafata hundumtu gaaffii gaafata kanaaf immoo deebii kan kennu namni as jiru kun yoo danda'e namni as jiru kun immoo nama as hin jirreef dabarsa jecha mootummaan dhagaa jira jecha wanti amma isin kaasaa jirtan kana gaaffii nyaataa miti gaaffii manni keenya qulqulluu miti ibsaan jalaa badee miti kuni gaaffii ulfii ta'e yoo ta'e mootummaan gaaffii ulfii ta'e kanarratti yaada taa'e xiinxalee hubatee waan deebisuu qabu nuuf deebisuu qaba waan isaallee yoon beekuu baadhe waan xiqqoo beekaa waan akkanaa kun itti dabalameera waan akkasii kun itti ta'eera kan kaasan akkasii sirrii taatanii sirriitti waan gaafatamu kana gaafatanii achi booddee gizee xumurtan immoo naamusa keessanii kilaasiin miis ta'uu qabu miti ree hubachuun qabu kilaasiin barsiisaan kilaasii daqiiqaa tokko gubu yoo jiraate inni barataa kanaafis biyya kanaafis hin dhaabbanne jechuudha barataan kilaasii daqiiqaa tokko gubu yoo jiraate inni biyyaaf barachuuf odoo hin taane akkasumaan gibbii kana ta'a jechuudha kilaasiin keessan akkasiin jalaan dabalaa ishaan adhitaa gaaffii keessan mirgaan hirriiba malee guyyaa sadii buleen amma fuuldura keessan dhaabadha. Down Birhanu! Down Birhanu! Justice for university students! Down Birhanu! ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ሲጨርሱ 4ኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት ይሄ በነፃ ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገልም ራሳቸውም ተግባራዊ ትምህርት እንዲያገኙ በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር ለአንድ ዓመት